lafaa ka'an diinbarachuuf xiqqaa guddaan hawaasnini diinbarachuu dhibnee teenye maaf nu dhaala salphinnini jechuun kunoo baruu jiran dhifneen teenyu diirrahmaanii tokkummaadhaan gaduutumnaa majliisa burqa luluumi waloon kaan eeggaduutumnaa majliisa burqa luluumi lafaa ka'an diinbarachuuf xiqqaa guddaan hawaasnini diinbarachuu dhibnee teenye maaf nu dhaala salphinnini jechuun kunoo baruu jiran dhifneen teenyu diirrahmaanii tokkummaadhaan gaduutumnaa majliisa burqa luluumi waloon kaan eeggaduutumnaa majliisa burqa luluumi bismillaahiin ja'a dursee eegaluudhaaf ergaatiyya alhamdulillaahi rabbii isin faarsa halkaniif guyya siitu tolcheen abbareecha yaa mawlaa koo hojiitiyya tanaafin sirra ibqaaya yoomusii abdiin kiyya namni ati hirkoo taateef maal dhabeme wakiil kiyya ammallee meen abbareechi yaa rabbi koo hojiitiyya natiisiyaa hafiis kan koo mucuuca arraba kiyya salaamullaahi alaykum obbolaa koo ilmaanayya bakkuma jirtanin namuu naaf argadha nagaa fayya arraas dhufee waa qabadhee waan nu fayyadu yaa biyya mataa haraashii taatanii diin ilaahii baraa jirtan jajjabaadha yafoon kiyya jajjabaadha yafoon kiyya lafaa ka'an diinbarachuuf xiqqaa guddaan hawaasnini diinbarachuu dhibnee teenye maaf nu dhaala salphinnini jechuun kunoo baruu jiran dhifneen teenyu diirrahmaanii tokkummaadhaan gaduutumnaa majliisa burqa luluumi waloon kaan eeggaduutumnaa majliisa burqa luluumi nun jaalateen nu filatee rabbiin keenya diin isaati waradiituu lakum jechuun ilaahiin dhaammatee nutti nutis jabaannee barannaa yoomuun dhifnuutiin rabbiiti milkiin gandaa lachuu beekaa isa barachuun argamti arra rabbiif hamdii namuu wal barate diin isaatiin kunoo bakkayyuu horiitii maddaan raashii quraanaaf nama tolti hojiinsiiti guyyaa hojuum isii oltee galgala teessee qaraati jajjabaadhaa yaa hawaasa kan jalatu diinsaati irraa baradha sheekarraa jabaadhaa mee ilmi isaati sheekh abdurrahmaan aadamoo beekaa beekumsaan guutame in irriftu ilmi isaati isin barsiisuun ifatu diirraabsuudha hawwiinsaati abbaa majliisa burqa luluum sheekni gameessa namaati haalli isaa namatti tola hedduu tolti ilmi isaati wal kaasamee xiqqaaf guddaan irraa bara diin rabbiiti lafaa ka'an diinbarachuuf xiqqaa guddaan hawaasnini diinbarachuu dhibnee teenye maaf nu dhaala salphinnini jechuun kunoo baruu jiran dhifneen teenyu diirrahmaanii tokkummaadhaan gaduutumnaa majliisa burqa luluumi waloon kaan eeggaduutumnaa majliisa burqa luluumi maddaan haraashii ol geessee jirti irraa bakkayyuurra sheekh adamtuu laa hundeessee eegallisii sheekha bira arra bakkayyuu olkee hawaasni biyyoo mararra qur'aana rabbii barachuuf wal dorgommiin deemaa jira yaa rabbi jannata kanniif sheekhaa firduusii gararra hojiin isaanii wal fakkaatti kunoo sheekan keenyaarraas hawaasa diin barsiisuudhaaf kunoo akkan kabandarra naaf hubadhaa yafoon kan koo wantiin kana kaaseefarra jabaannee akka diin barruuf fakkeenya fuudhannee irra baabaa majliisa burqa luluum waliin mi'arra wal barra beekaa beekumsaan faayamee hayyuu beekumsisaa bahra dhaloonni isaa baha biiftuu haroomaa yaatii adiira hubata bakka ja'anii namarroo gandamuu
muudeera achi barsiisa shayni qotuu baradhu meeyra Sheekh Abdurrahmaan Adamoo maqaa isaatiin lallaba sagalee ol fuudhee yarra Sheekh Abdurrahmaan Adamoo maqaa isaatiin lallaba sagalee ol fuudhee yarra yaa warra hammarroo namuu meedan maqaa beekayyurra dhiiraaf dhalaadhaan wal kaasaa deemaa dhaqaa Sheekha bira ilmi isaa irraa bara majlisa isaatis nuuf jaara lafaa ka'an diin barachuuf xiqqaa guddaan hawaasnini diin barachuu dhibnee teenye maaf nu dhaala salphinnini jechuun kunoo baruuf jiran dhifneen teenyu diin rahmaanii tokkummaadhaan gaduutumnaa majlisa burqa luluumi waloon kaan eeggaduutumnaa majlisa burqa luluumi arraas numaan ja'an dhiisuu waan hin je'e ture qalee biitti tuni biyya diinii turtee baraas turallee ulamaa'oota baay'eetu keessa taa'e bulee oole asii ilmi guduunfatee biyyaan fayyaadee hacolle hayyuu shee Usmaan garastuu asiif barsiisa kaakale rabbiin jannaata haa kennuuf banee firdawsii gararre teessoon isaa dhokachuutu garaana nyaate akka malee yooniif lubbuudhaan jiraanne seenaa sheekaa fiduun kan koo inshaa Allah numan oolle teessoon isaa dhokachuutu garaana nyaate akka malee yooniif lubbuudhaan jiraanne seenaa sheekaa fiduun kan koo inshaa Allah numan oolle arraas kunoo azalaansaa numa jirti daraartellee lisaa jirti azalaaleen Sheekh Abdurrahmaan Adamoo nuuf ni bu'aa bakka kale kunoo barsiisuutti jira warra biyya ana ijaare galmaan gahuudhaaf hamileen namni isarraa barate wallaahi dhugaan carraa tole jajjabaadhaa yaa hammarroo hanga manaa fi gamaalleen oliif gadiime ol kaasii diin lakkifte akkan oolle sheekha akka jabeeyfattu jabaa abbaa jabeeyfataa eenyu dhufe nuuf jabeeysa yoo anaaf si itaate malee dhaamsa kan koon hin gabaabsaa yeroon na dirqe gar malee dhiifa manaaf godhaa yooniin jechaan waa balleeyse ilmi namaa hojii keessa dogoggoruu numan oolle lafaa ka'an diin barachuuf xiqqaa guddaan hawaasnini diin barachuu dhibnee teenye maaf nu dhaala salphinnini jechuun kunoo baruuf jiran dhifneen teenyu diin rahmaanii tokkummaadhaan gaduutumnaa majlisa burqa luluumi waloon kaan eeggaduutumnaa majlisa burqa luluumi lafaa ka'an diin barachuuf xiqqaa guddaan hawaasnini diin barachuu dhibnee teenye maaf nu dhaala salphinnini jechuun kunoo baruuf jiran dhifneen teenyu diin rahmaanii tokkummaadhaan gaduutumnaa majlisa burqa luluumi waloon kaan eeggaduutumnaa majlisa burqa luluumi